Taatu hirimaan deemanii suutuma deemanii dubbiin rabbii suutaa maybe akka ayyaada san rabbi yaaduu dhabuu danda'a. Maybe an boruufiftaan keessatti bultii godhachuu nama hawwu ta'uu danda'a. Maybe rabbi akka ayyaada san yaaduu danda'a. Ammallee namni koodii kiyyatti galu hanga ammaatitti hin jiru. Tasuma waan dhalatee natti hin fakkaatu namni koodii kiyyatti galu. Namni koodii kiyyatti galu waan dhalatee natti hin fakkaatu. Anamma ka koodii kiyyatti galu. Kayyaanni isaa naa olii quxuliin caammaa isaa naa ol osoo hin taane yaanni isaa naa olii rabbiin natti haa qabu nama ganama galgala jechuudha. Beekaa kun suyyuunni kun inshaallah kallacha akkoo teessanii irratti hin baane hin badee sila samoona kana. Kallacha akkoo teessanii irratti hin baane suyyuunni. Nama sa'a 24 salaata yaa rabbii kee akkasii naa kenni jedhu keessa nama tokko jechuudha. Gina hangammaa ka koodii kiyya galuun arganne. Hangammaa nama koodii kiyya galu nama ta'ama. Dikkoo maayisii bakka injiraa miti hin jiru bakka hin argine. Hin argine. Tokko sodaata rabbiin natti qaba ka inshaallah ijoollee hin deebi'u feestaalii lafa buufteeti feestaalii deessu. Welcome my dear gitaati seenaan deekisan ingiliffaan baratte maashaallah. Ilaalchi masaanuu qabdu duraan bareedaa ture guyyaa keessaa maaltu jijjiira? Ani bar qaama qalbii sirra kaayee yaada hunda sirra kaayee asaaba hunda sirra kaayee ijoolleen nuti akkanumaan biyyee harti akkanumaan dhoqqee harti akkanumaan biyyee harti ijoolleen taphataa ta'u waltee galti jennee yaannu gisee mataa kiyya gubbatti roomaantikii wal godhan ati numa garaan si danda'e. Garaan dadhabee bakkaan jiru wallaalee firraa ammuma barari na godhu jiraame. Kanaafin ogumee gasitti awwalee kaasuu jiddee. Osoo naati akka garaan jabaanne beektaa ganu. Silaana dhuftaame? Akka kaleessaa yoo inni boyaan akka borumtaa bu'e. Anis waan fara akkas godhu. Garuu haala jiruutiif siistama adda addaatiif siin mijeessin akkas godhuuf siyyana. Siistemni ati naa mijeessitu ani farda naa bittamu harree naa bittamu mana naa ijaartamu maan naa goota wannumaa siistemni ati sirreessitu kana wallaalee bar siistemni kan kee maali bar siistemni jedhaa waan caccabaa wayii kaati walitti dachaasaartu jiramu siistemni maan kun maali? Kabaja ammallee bakka ta'e nam tokko hin qabu ta'ee ammoo anaa fi achi wajjin jiraachuu hin dandeenyu narraa bu'ii anilleen hin bu'uu hin bu'inarraa. Inshallah kaartoona saamunaan keessaa dhume sitti hafakkeessu maali ani inshallah waliin fi abulchu. Okay. Tayyib Fadilo amma jechoota kutisan hundee irraanfattanii walitti deebi'uu dandeessanii amma ati faatiyaan bakki isaa banaadhaa jetti ammallee osoo namni qubni dhuleen dhufe 990 haqee tokkicha isa dhiisuuf ni danda'a jetti. Isiin haa jettu. Yaa kabdaa kiyyaan kanaa miti ka kanaa olillee miti si'ii miti qaama seeraa fuullee waajjira poolisaallee dhaabadhee ka kanaa olillee ni jedhaan. Jedhee jechi kiyya kun yoo faayidaa hin qabaanne homa afaan kiyyaa bahe kanattuu iyyuu humna gaabbisiisa beektaa. Jechuun maal jechuun hiikaa nu hubatte kan nama naangaluu beekee ani dubbiin yoo addanaa babaasan malee cinaan kun naangalu maal jechuudha akka kun mi'aadha faatee keenya ni addanaa baasa. Waa waliin keessaa su'aan ifa duroo keenya hangam takka akkaanaan karadde hangam takka akkaanaan isii galee am ibsaafaa dura karoora keenya ture bar karoora keenya ture. Garuu suugaa tan rabbiin jee malee taatu jiruu wal dhabuun eegaluu. Silaa duraanuu wal baruu hamtuun akka arraa takka namuu dandee fedhii seenyaa malatti egaa gargar baane yaada keenya jira yaasiin irraan fannee. Yan walii ismeen silaa amma sirba kana gizeen dhageeffadhu akka tokko nu godhama. Itti guutiif ka tokko hafee bareedduun hedduumaa si malee naan taane ijoollummaa teenyaan eega wal jaalanne gammachuu malee ansiituu mufanne jiruun si dhabuun silaan oolame osoon duraanuu suma baruu adde jiraanni jijjiiree fi guututti. Hawaadha faatee ati gara jabaatti.
qalbii si aan dur waasa kanas hin beeku. Akkamii booyoo oolte akkamii ilmaan tokko sirratti harkuu gadhanni rabbi sodaadhu. Sirba wayii naa baasee beektaa sirbi suni sirba bareedaadha gammaadde nan dhageeffadhaa sirba bareedaa wayii kan inni dhageeffadhu kaddaa waayii fi bar aniin tuni nama aniin tuni ፍቅርሽ አገርሽቶብኝ ጋለልትቴን አሸረፍቴ jaalati akkasi sharaftee tinyette faransaa iyyuu fagaanne wanno fagaate reema nahim ዩኬ irra fagoo bar faransaa irra olte biyya tokkoo miti biyya adda addaati maa biyya tokkoo miti faransaa ante biyya adda addaati jechuun hangam fagaattee yoo xiqqaateetiin jedhe finfinnee maaf duree dawaadha no akka agarteemi akka Itoophiyaatii fi Kaayirooti jedhan adama deemsa sa'a meeqaa ture no jechuun bakka fedhe yoo ta'u Kaayiroo irraa nan daangeessu gara kottu eeguu jechuun itti yaanne malee osoo yaadameetiin jedhe salphaadha no maali ni beektaa namuun pilaana mataa isaa qaban pilaanni keenyas addaati jeeti gara pilaana keenyaan tarkaanfanne jeeti Filaanni keenya kan addaa ta'ee nama filaana mataa isaa qaban keessi gama ta'e. Zero sese oye. Maal beektaa waan ofiitoo ilma dhiiraa itti gaafatamummaa hedduu turre jira bara responsibilitii guddaa qabna. Hayyuun tokko maal jaan beektaa faamilii tokko keessa namni yaadni cinqu yookaan namni yaadaan cinqatu abbaa yookaan haadhaa mitidha. Ilma dhiiraa hangafaatii. Ana ammoo faamilii kiyyaa fi hangafaa. Kana giseen siinjuu faamilii kiyya rakkoo keessa jira rakkoo qaba jechuun kiyyaa misii gara in general. Faamiliin na cinqagee tokko. Fakkeenyaaf wanni inni nan siinjuu fedhe faamilii tokko keessa namni yaadni cinqu yookaan namni dipireeshina keessa seenu faamilii san keessa abbaami yookaan haadhaa miti. Ilma dhiiraa hangafaati. Siigale dhalaalleen cinqu. Akkuma addunyaati kun akka saba tokkotu irraa himsii gale because ilma dhiiraa no wayiin godhaaf sin jechuutti bar faamilii kiyyarraa siyaasottu hin jiru in general akka walii galaatti hin seenaa sochu Nu hunduu fakkeenyaaf responsibility maatii irraa responsibility jireenya irraa ni qabna namni san hin qabne hin jiru. Jedhanii bara fakkeenyaaf Rumah warummaa dubartiitu gisee laaltu dubartii keessattuu biyya ormaa daratti kana yoo laaltu waggaa sagal hojjetanii kan mana qorqoorroo takka balbalaan qabnetu jira. Suma haadhaaf abbaa obboleeyyan maal firoota isaanii ebiluu hagas kennaa ebiluu hagas godhaa ebiluu akkas ta'a maal osuma